Eenan badee kaa Sumayyaan nu salphiftee Jooy Sumayyaan nu salphiftee Saidoon akkasitti gammachiisee akkasitti waan hundumaa godhee fi kunoo meeshaa adda addaa bitee fi nan badee nan salphadhe kaa ki'u jechuun amma ka Saidoon itti dadhabee jechuudha. Makiinaa jechuun makiinaa birrii Itoophiyaa 1,600,000 jechuun bitee fi sapiraayisii gochuudhaaf waan kanaan dura isee aarsaa tureef waan kanaan dura isee irratti hojjechaa ture akka isheen gammadduuf jedhee makiinaa kana fakkaatu bitee fi amma immoo jechuun deebisee immoo iPhone 15 Pro Max 16 jedhan kana gaan beektu kana badee kana bitee fi sapiraayis gochuudhaaf isaa dhaquu mucayyoo itti ergeetu manaa akka ija hidhanii fidanii Sumayyaan hin jirtu baddee mucaa guurrattee meeshaalee guurrattee baddee jiran maal jechuudha dhuguma moo soba moo isa sapiraayisii gochuu barbaada moo Saidootu sapiraayisii gochuu barbaadde moo kaleessa meeshaa mana keessatti naxxee meeshaa qopheessaan turre Sumayyaan har'a akkamittiinitu Saidoon amma kana hundaa godhee fi amma kana hundaa itti dadhabee hin badde yeroo jedhanii dhugaadha moo soba. Maal jechuun eessatti baddee baatere eessatti baddee baati nan badee Saidoo ko nan badee maali balaama wayisitti bu'ee moo akkam waan sapiraayis gochuu dhokatte moo dhugumaan badde moo akkam goona gaammaa maal jechuu dandeenya laa ilaaha illallah salphanne kaajoo numa salphanne ka maaluma jennaa numa salphanne numa duune akkasitti gammachiise waan dhiirri hin hojjenne hojjete jechuu dhugaa rabbiin isiniin jedha ani hedduu tokko gammadi hedduu tokko bakka waan hin jedhu wallaali gaafanni mana makiinaa deemee bitu gaafanni mana moobaalii deemee bitu indee ishee ija hidhii fidi jennaanii mucayyoon ija hidhuu dhatte injirtu Sumayyaan jette ximbiriiraan luka lafatti fuudhanii fiiganii miti anu duukaan fiigena fakkaata dhugaa duukaa fiigeera anu duukaa fiiguun konollee laa duukaa fiigeeraam dhugaan isiniin jedhe duukaa fiigeera narri fadhanillee ani Sumayyaan akkam jetti abaaboo fiddee fi dhuftee simattiin jedhe malee ani jalaa baddee dheetanii laa ilaaha illallah amma gaa kam godhu gaa eessa abbaa keenyaan dhidna gaa dhugaa rabbii eessa linna eessatti barbaadu nan badee dudda nu kutte Sumayyaa mudhii nu kutte dhugaan isiniin jedha mudhii nu kutte nu ajjeefte Saidoo ko biyyee nanaa nyaatu akkasitti gammachiise akkasitti kana hundaa godhee fi gaafa jalaa milixxuu eessuma jirti gaamma eessuma jirte moo akkamii waan sapiraayis gochuuf jalaa dhokatte moo dhuguma jalaa baddi moo kaleessa akkamitti eegaa turte bara indee kaleessa iyyuu bara isheen adaa ashmurii gochaa oolte jaarsa ko baalee ko fiqirii ko dhufaa irratti isheen diraamaa kana irratti hojjechuuf moo maal jechuudha gaamma gaa'eessa abbaa keenyaa linnagaa biyyeen nu nyaatte Saidoo ko nan badee si salphifte Sumayyaan si salphifte jechuudha tarree namaa keessa agarsi cabsite dhugaa rabbii maaloo inuma salphanne eessa abbaa keenyaa linnagaa joo nan badee achi ayyuu jalaa badaasii re'ee jalaa badaasii sangaa jalaa anaa gubu barri maala ta'uun gubattee anaa gubu dhugaa rabbi jireenya qabdaa nan badee maali yaa rabbii kiyya barbaadaame abdii fa'eessa jirtu etuu isin eessa jirtanii baddii mucayyoon Saidoon dhufee simannaa deemna innan jalaa milixxee ijoollee fudhatte inni bari ijoollee isaa arguudhaaf ba'ee deeme attam goona gaama biyyeen nu nyaatte eessatti barbaanne finna nan badee dhiirumti akkasitti kana yaadee namaa godhee makiinaa miliyoona 60 bitee iPhone miliyoona 100,000 ol baasi bar miliyoona meeqa 100,000 ol ani wali isaa hin beeku miliyoona kana harkaa militti harbi kiyya lakkoofsa iyyuu hin beeku baakootti rifadhe wallaahi nan rifadhe ijoollee isinitti immoo hin danda'u maaliif rifadhe beektu ani Sumayyaan baqaa ija hidhatteetu achi as baatee dhufti baqaa akkamitti simattiin jedha innillee miilla jalatti lafa dha'e dhiifama gaafatan jedhe bara ani akkuma innillee jedhe Sumayyaa miilla jalatti kufeetanii baqaa dhiifama gaafadha'e araarfadhaa jedhe ani isheenuu gammachuu waan dubbattu wallaaltiin jedhe ani gaafa makiinaa argitee gaafa iPhoneillee dhiise iPhonein egaa taraadhayyuuti makiinaa kana fakkaatu ijoollee makiinichi faashinii siyaana baheedha bara dhugaa rabbii idee makiinachi maara bara makiina miliyoona 6 eenyu bitaara yeroo ammaa kana amma kaadhoo wayyoo ani bar gammaddee gaggabdee kuftiin jedhe bara maali Sumayyaa kun maanuu ajjeefta maanuu tarree namaatii gannu cabsita mucaan si jedhee dhufe ijoollee isaatii jedhee dhufe ati akkasittiin salphiftaa nan bade maal haadhoo ko maal sitti balleessi anaa nyaatu biyyeen maaluma sitti balleesse nan bade inuman salphadhee ijoollee sun maal jettanii
isin maal jettanii isin viidiyocha gaafa laaltan isin hawwiin akkamitti eeggattanii isin hawwiidhaan akkamitti bar mushurraa fakkaatee dhaqe gurbaanni nama har'a fuudhu fakkaata Saidoon mushurraa fakkaatee babbareedee dhaqe bar mucayyoon baddee nan bade maalii gaa'ii nan badee inuman salphadhe kaajooleen hin ximbiriirte kotteen lafan qabanne ba'anii kutanii ani namni birraa'u barumsa barata barumsa nuuf ta'u Sumayyaan barumsa nuuf taati Saidoon barumsa nuuf ta'a irraa barumsa barannaa dhugaa rabbi jaartii akkasii rabbi isiniif haa kennu abbaa manaa akkasii rabbi isiniif haa kennu jedheetan dubbachaa ture amma hin badde gaafa jedhan egaa maaltu isinitti dhagaamame maal jennan jedhe egaan akkam taanan jedhe nan badee numan salphadhe dhugaa rabbi nan fiigee man ani miila lafa na dhaabbate seetammoo wallaahi nan fiigee maaliif yoritii mucayyoon Sumayyaa fiduu dhadheedhanii attamitti eeddigaa attamitti bakka nama kana gaafa haaraa namni dhufu immoo ilaaluu sitti tolaan beektaa dhugaa ilaaluun namatti tola miti re'achumarraa bakka anilee qophaa'in eeggadhe ka nan eeggadhe ka attamitti dubbisaa attamitti dubbiftii abaaboo akkamitti kennuufi fuudhee achi ol fuudhee marsan jedhee meetaan ol fuudheetu marsaa dheetaan eeggachaa raftiire hin baddeette mucayyoon fiiga ani gaafuma ishee fiigaa dhuftuun bare gaafa mucayyoon hafuuraa citaa fiigaa dhuftu nan shakke deebi'ee immoo maalan jedhe beetta Saidoodhaan dhokadhu jechuudhaaf fiigaa dhufteen se'e malee ani hin badde jettee dhufteetti miti se'eetanii maayinni ana onaa galuu didee waan isaa isinii galee jiraayi isin maal jettanii ana onan badee ana onan salphadhee anaa nyaatu mucaanoon kasaaree mucaanoo waa meeqatti namne jireenya isaa keessatti ayyuusa fuudhee sootuu gubatu biyyaa bee ammas immootu gubduu kunoo gaa Sumayyaan gubuudhaaf abiddatti qabsiisuu dhufte sumee koo maaloo jalaa yoo militte iyyuu piraankii dheedhiin dhugaa rabbi piraankii dheedhiin malee jalaan badin maalootti deebii dhugaa rabbi namna maanzansiisa dhiirumtee kana yaadee akkas namaa godhe jaartiisaa akka itti sapiraayis godhuun jira amma keessattuu dhiira Oromoon jira wallaahi nuyi barumsarraa barannaa ijoolleen dhiiraa keenya Saidoorraa barumsaa barattu Saidoorraa barumsaa fudhattu jenna inni Saidoon akka warra Hindiitti jiraata bara diraamaa warra Hindii kana fiilmii warra Hindii kana agarreessin Saidoon akka warra Hindiiti bari dhiirri Itoophiyaa keessaa dhiirri Oromoo eenyutu akka itti jaartiisaa sapiraayis godhe eenyutu akka ittiin jaartiisaa gammachiisa eenyu jira mee of ilaala ofitti deebi'aa of ilaala Saidoon fakkeenya nuuf haa ta'u Saidoon akka warra soddaatti viidiyoo nuuf hojjechaa jira Saidoon akka warra soddaatti jiraata jennee nuti ija gaariidhaan Saidoo laallanne jirra bar nuti ijattiin Saidoo laalluun nama ni laallu bar nuti nuti isaa abdanneerra bar akkamittiin ija isaa nu jalaa balleessiti Sumayyaan akkamittiin gammachuusaa gaddeetti jijjiirti dhugaa rabbii iseedhaaf jedhee dhufe malee maal gochuudhaaf dhufa iseedhaaf ilmaan isheetiif dhufe malee maal qaba inni achi keessa biyya ormaati iseef jedheetu biyya kana amma kana kutee haadha isaa abbaa isaa hiriyoota isaa dhiisee dhufe miti maal qaba inni Yamanii keessaa waan qabu qaba Saidoon maal qaba isaan malee maa inni hin jedhean maa inni qalliin akkanaa qoosaan akkanaa maa inni maal jechuudhaan akka itti qoosanii akka itti mataarra akka itti nama bahanii fiiganii jalaa badan maa inni maalumaaf itti taphatu sababinni zim jedhuufi sababinni callama jalaa jedhuufitu itti taphatu maa inni maal jechuudha kan maal ta'uufitu jalaa baddii simachuu qabdi malee maa inni duruma fuudhaayi inni akka itti gammachiisee akka ittiin gammachuusa makiinatti bitee sana barbagatee deeme makiinatti sana fa'a makiinaa bitee sana mobaayilii bitee sana fa'a mi'a saayyuun sassaabbanne naasuudhaan hin deemte jennaan fiigee sokkee maali yaa rabbii kiyyanaan badee kaleessa tokko maal jetti beektaa ijoolleen koomentii kana jalaa maleekaadha natti fakkaata Sumayyaan hin sobdi sapiraayis hin gootu jetti tokko amma kaleessa koomentii jala deemte isin waaqa wal quba qabdu isinii akkasiin jalaa baddu quba qabdu moo maa inni nan badee Saidoo kun si salphifte dhugaa maalii mucaan kun ija namaa duratti numa salphata maaliif eegaa maaliif ija namaarra buufata maaliif akka ija namaarra buufatu gootuu nan badee yaa jiraatu jiruusaa maalan godha garaan koona gubatee dhugaa rabbi akkan gammade attamatti simattee gammachuudhaan eeggadhu kunoo gammachuun keenya gaddatti jijjiirame dhugaa rabbi Sumayyaa hojii keenyaadhu yoommoo sapiraayisii gochuudhaaf dhokatte rakkoon qabu garuu immoo jechuun dhugaadhaan dhokatte dhugaadhaan hamaarratti yaadde taana biyyuma sanaa akka inni dhufu xiniqqaakeetti kennuu dhiiste dhugaa rabbi hundaafuu gaa Saidoon waan ta'u gaa hin jiru ijoolleen keenya bira maali ijoolleen Oromoon keenya guutanii jiru abdii faanii eenyunni gurbaanni bira dhaabbatu sunis mobaayilii wajjin bitee sinuma jira Saidoon homaan ta'u garuu rabbiin isaa eegu dhugaa rabbii akka ittiin jaartiisaa gammachiisuuf gaafa jalaa milixxu isinitti maaltu nan kaakee naan kaassu haadhoosaa dhugaa hinan kaakee bari nan kaasite mee waanuma fedheef iyyuu viidiyoo sattaanuu irratti ennaa waan isaan irra jiranii fi waan isaan godhanii
walumaan ilaala rabbiin keeriyaa godhuuf rabbiin qabbana fayyaa buusuuf isaan hin jedha dhugaa rabbiin hedduu tokko gammadee ture baay'ee moo aaree gaafa isheen jalaa badde jedhanii fiigichaan ximbiriiranii hedduu tokko natti dhagahame jechuudha rabbiin qabbana buusuuf jechuun hin barbaada akkasuma namoonni haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuun dagatinaa waan laayikii sabiskiraayib gootaniif immoo hedduu tokko galatoomaa ijoollee keenya yuutuubiin kun yuutuuba gargaarsaati kan koomitii anatu viidiyoo irratti dalaga malee nama rakkataa waan nyaata waan dhugan hin qabne ittiin gargaara waan ta'eef laayikii sabiskiraayib gochuun dagatinaa galatoomaa baay'ee.